Ajandaa dhimma qubee afaan Oromoo ilaalchisee tibbana kana deemaa jiru hordofee atakaroon uumamaa jira. Biiroon Barnoota Oromiyaa dhimmi kun itti dhiyeenyaan isa ilaallatu ibsa karaa miidiyaa hawaasummaa isaa maxxanseen dhimmi qubee fi afaan Oromoo heera mootummaa naannoo Oromiyaatiin dhimma tumamee bubbuleedha. Yoo qubeen afaan Oromoo rakkoo qaba jedhameeyyuu osoo itti amanamee qorachiisee uummata mariisisee kan heera kana jijjiiru caffeedhuma malee nama dhuunfaa tasumaa ta'uu hin danda'u jechuudhaan ibse. Lalisaa Alamuu dabalata sakkataa nutti isinitti hima. Afaanota sadarkaa afaan dubbii qofatti bara dheeraa turan keessaa tokko afaan Oromooti. Sagalee qabnurraa akka hubannutti afaan Oromootiin katabuun erga eegalamee baay'ee bara hin lakkoofne. Haa ta'uutii malee garuu lafee hedduun itti cabee dhiigni hedduun itti dhangala'ee waan har'a itti katabaa jiru qubee afaan Oromoo kana dhaloonni dhaalee dhalootaa dhalootatti darbaatii jira. Afaan Oromoo afaan jechootaan dureessatee afaan sirni barreeffamaa isaa yeroo ammaa kana raajii argamsiisaatii jirudha. Kitaabni biyya Jarmanitti maxxanfamte Kaahayilee Fidaa hirmaataa dubbii afaan Oromoo ka jedhu qubee afaan Oromoo kanaan dhangaamtee kabatabamte. Achiin walharkaa fuudhuun haga amma oduun kun qindaa'utti oduunti kunillee afaan Oromoodhaan katabame. Hayyoonni Oromoo kanneen akka Sheek Bakrii Saphaaloo, Dr. Mahammad Rashidii fi Dr. Hayilee Fidaa seenaa katabbii fi qubee afaan Oromoo keessatti galmee himamee hin dhumne irratti maqaan isaanii barreeffameera. Siidaan isaanis laphee Oromoo keessatti warqeedhaan dhaabbateetii jira. Warri dhiiga qalama godhatan lafee peennaa godhatanii qubee afaan Oromoo asiin gahan ekeraan isaanii har'a waan boqotaa jiru fakkaata. Kunoo afaan Oromoo afaan dhaloonni kutaa tokkoo kaasee haga PhD'tti ittiin baratu ta'eetii jira. Keessayyuu afaan teknooloojiidhaaf mijataa ta'e qubee laatiniidhaan akkasiin barraa'uun isaa daran hawwataa ta'uu isaa himamaa jira. Tibba kana garuu qubeen haaraan kuullaa afaan Oromoo jedhamtu uumamuun ajandaa ijoo Oromoof ta'ee jira. Hayyoonni afaanii namoonni siyaasaa Oromoof barattoonnii fi qondaaltonni mootummaa akkasumas immoo miidiyaaleen Oromootti dhiyoo ta'an hunduu wal harkaa fuudhuudhaan dhimma qubee afaan Oromoo kana dudubbachuutti jiru. Barreessaa bara 2018 baraas dhiyoo ganna 5 hin guunne kana keessa hayyuun siyaasaa Oromoo fi idil addunyaa waan Oromoon waliigalteef hin dhiyeessine yoo barreessu Oromummaa, Oromiyaa, afaan Oromoo qubee sabboonummaa fi gadaa jedhee katabe. Jalqaba kan dhimma qubee kana fottokse bara kana keessa ogeessa ICT fi hundeessaa dhaabbata 3A yookaan immoo afaan Afrikaa jedhamu Abdiisaa Baanchaa Jaarraati. Ergasii ajandaan dhimma kuullee kun oltee osoo hin bulin mandara Oromoo hunda keessee ka Oromoon ittiin nagaa wal fuudhaa jirullee ishee taatee jirti. Abdiisaa Baanchaa Jaarraa guddina afaan Oromoo fi afaan Oromoo dijitaalessuu keessatti gahee leencaa ba'achaati jira. Dhimmi ruuqamtee turte dhimmi kuullee afaan Oromoo ogeessa ispoortii guddicha Maaster Hasan Ahmed sirna barreeffama haaraa kuullee afaan Oromoo jedhamtu ganna 19 hojjechaa turuu isaanii ibsuun ergaa baga gammaddanillee dhaamuun dhimma Abdiisaa Baanchaa Jaarraa fi akkasumas immoo gargaaraa Profeesaraa Fedhasaa Taaddasaa gidduutti waldhabdeen akka jiru fakkeessuun Maaster Hasan Ahmed dhimma kana viidiyoon gabbaanii dubbatan. Kuulleen afaan Oromoo kam maalillee akka taate addeessan sana hordofee karuuqamee turellee ifatti ba'ee dubbatamu eegale. Gargaaraan Profeesaraa Fedhasaa Taaddasee kan Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa turanii fi kan amma barnoota isaanii PhD Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barachaa turan qorannoo afaan Oromoo gochaa turuu isaanii namuu quba qaba. Keessumaa kan miidiyaa fi afaanitti dhiyoo hin wallaalu. Haa ta'uutii malee garuu gargaaraan Profeesaraa Fedhasaa Taaddasaa qorannoo isaanii kana keessatti kuulleedhaaf waan arbeessanii jaallatan fakkaata. San keessatti Yuunivarsiitii Wallaggaatti qorannoo geggeessaa turan wayita dhiyeessan hayyoonni baay'een qomarraa gadi buufachuu didan. Kaan ni ceephaan, kaan ni qeeqan. Battaluma sanatti galatallee naallaanni jechuun wayita isaan viidiyoodhaan dubbatan argamaa ture. Dhimmi qubee kun wal maree fi wal dubbii osoo hin godhatiin miidiyaa hawaasaatti ol kore. Namuu ittiin wal arrabsaa, kaan ittiin wal jaja, kaan ittiin wal ceephaa, kaan ittiin wal nyaachisa. Namoonni hedduun Yuunivarsiitii Wallaggaa ni qeeqan ni arrabsan kaan ammoo bagayyuu waan kana carraa kennanii gadi baasan jechuun jaallatan. Haa ta'uutii malee garuu dhimmi kuulleef dhimmi afaan Oromoo tibba kana dhimma Oromoon ittiin nagaa wal gaafatu ta'eetii jira. Biraan kitaabileen amantaa akkasuma akka barnootaaf mijataa ta'e mana maxxansaa Biraana Salaam jedhamutti maxxanfamee raabsamuu isaa dhaga'amaa jira. Wiirtuu miidiyaan waa'ee mana maxxansaa Biraana Salaam kana
waan qulqulleeffate dhabus miidiyaa hawaasaarraa garuu taateen kun himamaatii jira. Waa'een afaan Oromoo afaan abbaa dhabuu fi qaama itti gaafatama fudhatu dhabuu abbaamti arge lafaa ka'ee afaan Oromoof kanan gumaachee fi kanan qoradhe jechuun ka'uu isaa ilaalchisee tibba kana biiroo barnoota Oromiyaa irratti atakaroo fi komeen ka'aa turuun ni yaadatama. Biiroon barnoota Oromiyaa immoo dhimma qubee kana guyyaa irraa kana waan cal jedhe hin fakkaatu. Tibba kana qubee afaan Oromoo uumamtee miidiyaa hawaasaarra naanna'aa jirtu irratti namni keenya wal qoodee yaadaan walitti bu'aa jira jechuun eegale. Namoonni tokko tokkos biirooleen dhimma ilaallatu ibsa osoo itti kennanii jechuun keessaan nu gaafachaa jirtu. Waan haal idilee akkanaa kanaaf deebii idilee kennuun barbaachisaadha jennee hin amannu. Garuu akka qaama hawaasaa kanaatti yaadan kennaa jechuun hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dooktar Tolaa Bariisoo ibsan. Foon lafa jiruuf allaattiin samiirraa wal nyaatti ka jedhan ibsa isaaniitiin biiroon barnoota Oromiyaa akkuma jedhamu yoo ta'e malee dhimmi qubee fi afaan Oromoo heera mootummaa naannoo Oromiyaatiin dhimma tumamee bubbuleedha jechuun ibsan. Kana jechuun ammoo qubeen afaan Oromoo rakkoo qaba jedhameetu osoo hin taane qorachiisee uummata mariisisee ka heera kana jijjiiru akkasumas ammoo ka haala qubee keessatti mul'atuuf yaada kennuu danda'u caffeedhuma malee nama dhuunfaa tasumaa ta'uu hin danda'u jechuun ibsa. Kanaaf yaada qorataa tokko irraa ka'amee akka dhimma guddaa tokkotti afarsuun badaa barbaachisaa miti. Akaadaamik exercise taa akka hin jenneef rakkoo qubeen afaan Oromoo kana jedhee waan ibsu hin qabu. Dhimmi kun karaa al idilee ta'een deemaa jira malee qaamota dhimmi ilaallatu bira karaa idileetiin wanti ga'e hin jiru. Kanaaf akka allaattii samii irraa waan lafa jiruuf wal fixuun barbaachisaa miti jedhan. Hubannoodhaaf jedha biiroon barnoota Oromiyaa ibsa isaa gara miidiyaa hawaasaatiin ibseen. Biyya addunyaa 195 keessaa 141 yookaan immoo 172.3 qubee laatiiniitiin fayyadamu. Kun ka ta'e sababa malee miti. Hayyoota qubee afaan Oromootiif aarsaa kaffalan kanneen akka Dr. Hayilee Fidaa fi Dr. Sheek Mohammad Rashiidiif illee mootummaan naannoo Oromiyaa gahee isaan guddina qubee afaan Oromoo keessatti gumaachan hubachuun siidaa yaadannoo dhaabee fi jira jechuun warreen qubee afaan Oromoof aarsaa kaffalaniif illee gatii guddaa akka qabu ibsee jira. Haa ta'u malee garuu atakaaroo miidiyaa hawaasaa irratti gamaa gamanaa dubbatamu ilaalchisee dubbiin kun gara hammaataatti deemaa waan jiru fakkaata. Biiroon barnoota Oromiyaa itti dhiyeenyaan dhimmi qubee waan isa ilaallatu lafa kaa'ee jira. Dhimmi kun dhimma abbaa qabu garuu namoonni miidiyaa hawaasaarraa waan lafa jiruuf miidiyaa irratti wal lolaa jiru jechuun allaattiin foon lafa jiruuf allaattiin samiirraa wal loltii mammaaksa jedhutti fakkeessuun ergaa isaanii guduunfanii jiru.